hiriyoota kiyyanarraa eegii diina kiyya akkatti waliin dalagadhu anuu hin beeka jedhee barreesse shoon. Laakiin maqaan isaa Booliyoos Paatersons jedhama namtichi kun. Bara 2020tti magaalaa Ingilteraa keessatti waan ajaa'ibaa wahiitu irratti raawwatame. Inni kadhalatee bara 1969 Lootiiniyaa bootaa jedhamtu. Lootiiniyaan kun Awurooppaa keessa jirti. Jaalalleen isaa maqaan isaa isii Taaliyaa jedhamti. Mucaan isaa yeroo eekkisuun irratti raawwatamu waggaa fi ji'a tokko. Inni ispoortii baay'ee waan jaalatuuf erga barumsa isaa kutaa 12 xumure booda dhaqee yuunivarsiitii ispoortii seene. Ispoortii kuwaasii harkaa kana baay'ee waan jaalatuuf kuwaasii harkaa kana yuunivarsiitii san seene. Almuhim Booliin kun nama baay'ee bashaashaa fi nama baay'ee nama kolfisiisu, laakiin hiriyoota baay'ee hin qabu. Hiriyaan isaa kun ammoo Shoon jedhama. Hiriyaan isaa kun yookaan agartan taate Shoon jedhama. Isaa fi inni baay'ee walitti dhiheenya qaban. Asirratti viidiyoo kanarratti agartan ta'e baay'ee gammachuu qaban. San booda ammas kaameraa wahii isaan waraabuu dandeette suppermaarkeetii kana keessatti ammas gammachuu wahii qaban. Laakiin san booda achi erga bahan booda shaanxaa wahii qabatanii bakka wahii deeman. Bilbila wahiitu Boolii kanarratti bilbilame. Namtichi bilbila kun Shaantiyaa jedhama. Itti bilbilee kootu boorsaa wahii hin jira jedheen. Boorsaa kana keessa waan dhoggama santu jira. Almuhim boorsaa kana fuudhanii Shooniin kun gurraachi kun maaliif namicha kana walii galteef aare. San booda almuhim deemanii waan kana gurguranii san booda gara mana Bool deebi'an bakka jaartiin isaa galtutti jechuu. Doora tokkoffaa gala Bool jaartii isaa tana wajjin jechuu, Taaliyaa tana wajjin. Almuhim dhufanii mucaan gurraachi kunillee seenee xiqqoo erga haasa'an booda wal loluu jalqaban. Wallollaan kifilii addaa seenanii haraaramuudhaaf jechuu. San booda yeroo muraasa booda mucaan kun fiigaa bahe. Gurraachi kun adda isaa fiigaa bahe. Yeroo bahu kana garuu harka isaatitti billaahatu jira. Billaahni kun ammoo ka dhiigaan baxabbaxame. Namoonni karaa irra deemanillee akka billaa kana argan hin dubbatan. Jidduu isaaniitti wanni raawwatame wayita kifilii addaa seenan san akka waaqa irratti wal dhabanii hin beekamne. Almuhim akka ajaa'ibaa wal lolanii yeroo baay'ee waraaneen. San booda hospitaala fudhatame. Booliin kun hospitaalaa fidaniini daqiiqaa 20 booda addunyaa irraa boqachuu danda'e. Shooniin kun ammoo poolisoonni akkuma gootee guyyaa lama booda agartee qabde. Laakiin awwala hin waakkatee. San booda lakkii wal lollee erga wal lolle booda ofirraa dhooguuf jecha ajjeese. Waraane malee an ajjeesuuf miti jedhee waakkate. San booda xayyib eessa jira billaahni sun jedhanii billaa bakka jiru himuu dide. San booda ji'a lama booda billaa san arguu danda'a. Yeroo baay'ee beellama qabanii turan. Beellama firdibeetiin beellama yeroo baay'ee qabee ture. Sababni isaa yeroon sun yeroo koronaa waan ta'eef. San booda dhuma irratti Diisembar irratti itti murteeffamee waggaa umri zalaalamii itti faradame. Umrii guutuu hidhama. Laakiin waggaa 20 booda gaafatee bahuu danda'a seera biyya faranjiiti. Hiriyaa Instagram isarratti akkana jedhee barreesse. Yaa Rabbi hiriyoota kiyyanarraa eegii diina kiyya akkatti waliin dalagadhu anuu hin beeka jedhee barreesse Shoon. Laakiin hiriyaa moofi ajjeese. Ajiib.